Sulema. Gadi bunati jalat. Dafi jaratti nutti dhufti. Darri maali? Qoricha argachuu qabda amma yaalamuu qabda jabaan. Maal waan akkana walitti guriin dhiisi maatti koot. Faayidaan qabu war. Bishaan maal ta'eefi? Maalti fayyadamu? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota fuula miidiyaa keenya Linas ta'ee Yuseeroo akkasuma iluutuubii magee iluu Suleeman illee dabalatee bakka jirtatti nageenyi keenya inni kabajaa fi jaalala sin haala qabu siniin jedhu. Hordoftoota keenya har'a afuurri necitee qilleensi hedduun na keessa hin jiru. Akkasuma jechuudha Faayoo fi Abdallaa osoon hordofuu yeroo meeqa irraa gaara meeqa dachaa meeqa bu'ee itti deebi'e jechuudha boolla jarri ta'anii mariyatan keessatti. Akkasitti jechuudha gara jarritti goraniin ilaalee Yusufitti hima jedhee osoo jara faana deemu Abdallaan na qabatee akkasitti jechuudha dhukkee walirraa kaafnee boolla keessatti jidaaraan rukutee harkaa ba'e jechuudha. Faayoo hammatee naan Faayoo achitti na qabuu dhufnaan siirii ishee immoo fuulatti funyaanitti na harcaasiteedheen qilleensa taane sana monatti gadhiisteedhaan qilleensa sana fudhachuu hin danda'u. Gaafa jarri waa gadi dhiisanii qilleensa sana keessatti yoo fudhadhe na guba fudhachuu hin danda'u. Akkasittiin osoon jechuudha afuurri na cituu fiigee dhakaan miila na muree jechuudha fiigee baadhee achi keessaa bahe. Suleeman akkuma argitan erga qabaniiti gara galchanii jiru. Suleeman Yusufiin barbaacha adeeme jedhaa jiru jarri. Yusufiin nu qabuuf adeeme jedhanii eeyyan aneef Yusuf akkuma duraan beektan egaa sababni jalqaba dhufee as keessatti galeef gaara kana keessatti seenuu eegaleefi akkuma beektan Yusufi ammas immoo akkasuma jechuudha. Sababa isaatii jedhee as keessa kanan deddeemaa jiru. Egaa yeroo ammaa kanatti sababni ani Faayoo fi Abdallaa dura fiigaa jiruu fi akka jarri gara Yusufitti hin dhaqneef Yusuf amma Linaa wajjin boolla tokko keessa jiru. Ashitti dawaa kennaafii jira jechuudha Linaadhaaf. Linaa galagalchanii Linaa yeroo ammaa kana Yusufii fi magee olii wallaalchisanii anaani Yusuf jetti Yusufin immoo magee jetti. Kaleessa jechuudha. Boolla keessatti Yusufii wajjin yeroo ani Yusufiin dhaqee qaqqabee jechuudha Abdallaa fi Suleemaniidha Yusufii rukutaa jiru biraa hari'u akkasitti jechuudha. Yusuf isa kana naan jetti. Yusufin immoo mageedha inni kunii jetti. Akkasitti siiriidhaan jechuudha walii wallaalchisanii doodoftee akkasitti jechuudha amma Yusuf dawaa kennaafii jira jechuudha achi keessatti waanuma tokko kennaafii jira jechuudha. Quraa bishaan faatti waa xixiqqoo qaqqaraanii haga dandeenyu kennaafii jira yoo Rabbi dawaa isheedhaaf godhe. Kanaan du'aa nu godhaa isiniin jenna. Sababni Abdallaa faa dura immoo jechuudha bakka jarri jiran irraan fagaanneefi na arganii akka jarri na duuka fiiganuuf gara boolla Yusufitti akka jarri hin fiigneefin itti mul'adhee gara biraatti fiigaa jiran. Sinii galee tooftaa akkasii baafadhee jechuudha. Amma Yusufin dhaqanii qabachuu hin danda'anu jarri. Ana duuka fiigu jechuudha. Osoo jarri na duuka fiiganuu karaan Yusuf jiru harkaa bada. Akkasittiin gaara keessa jechuudha. Hordofee bakka jarri jiranitti olii gadi dhamaataa jira. Yeroo ammaa kana jarri Linaaf Yusufiin harkatti galfachuudhaaf gaara kana keessa jooraa jiru. Nuti immoo kan barbaannu aniif Yusuf akkaataan itti walii galle Linaa haga isheen jechuudha dawaa tokko argattee wayyooftee gara ijoollee isheetti deebitutti akka jarreen argine feene. Maaliif warri Yusuf ijoollee geessee bira kaa'e ijoollee inni jechuudha gaafa manaa baatee fuudhee deemee sun ijoollee dhaqee jara bira kaa'e sun jarri sun ijoollee fidanii heeriyyaa irratti gatanii heeriyyaan kophaa ishee mana jirti. Aniif Suleeman gaafa manaa baanu heeriyyaadhaan bishaan kee jabeeffadhuu jennee ishee qofa tokkitti ishee manatti dhiisnee ulaa manaatti jabeessi cufadhu jennee akka namni sitti seenne jennee achitti manatti cufnee biraa baane. Erga nuti baane ammoo viidiyoo tokko yoo arginu heeriyyaan ijoollee daa'ima wajjin rakkachaa jirti. Waan nyaatan waan dhugan hin qaban ijoolleetti waan kennitu qabdu rakkina hamtuu keessa jirti. Kanaaf jecha amma Yusuf Linaadha haga inni dawaa jechuudha waan natti kennamu anis tokko ittiin geessaa innis immoo waan itti himame hundumaa itti godhee haga ishee wayyooftee gara manaa deebitutti furmaata biraa tokko iyyuu hin qabnu. Kanaaf Rabbiin nuuf kadhadhaa. Ani amma kanaaf jechan Abdallaa faa bakka jarri jiranitti deemee dura fiigaa jira. Yoon qabame hanqabamuu wayyaa jechuudha. Gara Yusufaatti dhaqanii Yusufaan qabamuurra ana duuka osoo fiiganii jararraa fageessuun qaba jechuudha. Yusufiif Linaarraa fageessuun qaba Abdallaan Faayoo faa gara jarri na duuka fiiguu danda'anitti sobee fiigee dura jaraa jechuudha. Hin qabamus immoo Rabbiin naa kadhadhaa akkan hin qabamne inshaallah. Kanaafi
yeroo ammaa kanatti Yusuf dawaa kennaafii jira du'aa inuu godha ana aga Yusufi as keessa jirutti yoo maaltu galeeyyuu aga Yusuf as keessa jirutti gadi deebuus hin danda'u dhiiseen galu as keessatti aga jechuudha linaan goyooftee naallee fudhannee gallutti asii gad deebi'aan jiru rabbiin nu kadhadhaan isiniin jedha nu hordofa ayeegaa inshallah yoo rabbi jedhe amma yoo rabbi Suleemaniin itti na baase Suleeman egaa inshallah amma kunoo gaara kana keessa asii ol adeemaan jira inshallah Yusuf illee dawaa tokko argatee jira yoo rabbi linaa kan dafee nu fayyisu ta'e yoo rabbi nu gargaare dawaa tokko argateera itti godhaa jira jechuudha dhoksaa jira malee akka jarri hin argineef dhoksaa jira akka jarattiin hin argineef jedhee dhoksaa jira dawaan tokko kennameefii jira dawaa bishaanii dhabe malee erga sheekni jalaa qabame jechuudha kanaan yoo rabbi jedhe gaa asiin kunoo Rabbina gargaaree hai ini kun Suleeman immoo jakkooti ija aduuti jakkoorra bu'ee jira Suleeman laki asini nadhiita miilaa nadhiita Suleeman Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suleeman ti barachani. Suleeman. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Suleeman. Hai. Mal ati ko ta gobage. Mal godar. Mal ba dai tan mal ba dai tan. Yusuf tuna bitte. Mal. Yusuf tuna bitte. A'udhu billahi minash shaitanir. Suleeman ti barachani. Malam merah. Siriidhaan akkasii godhan immoo maali kun? Yang qaba. Maal baataa jirtati badda? Yang qaba. Inna lillahi wa inna mataa si gaddiisanii way Suleeman kai amma gadi buunaayyee kai inna lillahi wa kai daftee yaalamuu qabda kai si maraachanii jiruu maalii qabda miti kai kottu gadi bu'ee Tumpuran nara. Ayeti kot innani ya rabbi sitti baganne kuno mucaan kaleetti fayyaa qabu warra akkana ta'e kuno Suleeman gadi buunaati jalatti dafi jalatti nutti dhufti Dari maali? qoricha argachuu qabda amma yaalamuu qabda jabaan maal waan akkana walitti hin guuriin dhiisi maatti koot kun faayidaan qabu warra maal ta'eefi maalti fayyadamu kanaaf maaltu itti ganne Fidi tina la Ti waraana fidi. ijoollee jinnoonni maal labatti mul'ifsisi deema yaa rabbi akkana taate atis galgalli kee mucaa fayyitee ta'ee yeroo dheeraa sitti dhama'ee sitti rakkadhe أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رب نجانو باتمي قفتاكو يا رب بلاكتي كان يا رب إنا لله وإنا إليه راجعون سليمان ها Egaan akkuma argaa jirtan kabajamtoota hordoftoota keenyaa kuno akka argaa jirtan kuno Suleeman irraan ba'ee bakka inni jirutti gaara wayii irratti argadhee dhagaa guddaa wayii irra ol ba'ee ciisaa achirraa gadi buusee kuno fideen jira asitti gadi buusee akka jarri sagalee keenya hin dhageenye jecha argaa jirtu jechuudha waan gubbaa keenya jiru yeroo ammaa kana gaa kaayyoon jaraa durumaanii kana sababni Yusufiin olii gadi deemanii barbaadaniifis kana anas kana barbaadan linaas akkas gochuuf jar nu hunda nu maraachanii fixanii mana nuti keessa jiraannu keessa ofii jiraachuuf waan nuti qabnu hundumaa ofiitti fayyadamuuf akka nurratti hojjetaa jiru kunoo yeroo argitanu mucaa dheengadde nagaan wajjin jiru jechuudha kaleessi argana biraa qabame har ammoo gaara keessatti maraachanii kunoo mucaan waan ciccitaa hunda walitti qabatee kunoo mataa dhabee jechuudha
akkanatti kunoo maraatuu ta'ee dhakaa keessa ciisa jechuudha. Nan nyaadha nan dhugan jedhu kunoo waa tokko ofirraa eeguu hin danda'u ofii isaatii fi utuma summiin biraa isa tuqee akkasitti jira jechuudha kunoo gaara keessa. Asumaan qabee kunoo ammaasitti gadi buusee akkasitti bira ta'aa jira. Yoo Rabbi na gargaaree waanuma tokko tokkotti qaree du'aa godhee fi as keessa baasuufin jedha. Akkasuma Yusuf illee dawaa wayii natti kennee jira. Dawaa sheekatu naa ergee jedhee ture. Namanni biraa argate ammoo nagarree dawaa kana faatti godhii ija mukaatii muka kana jinnoonni hin dandeessu siiriin hin dandeessu jedhanii jedheetu natti kenne. Yoo Rabbi jedhamee muka kana faasa sukkuumee itti urgeessee itti naannessee ilaalamee akka inni jajjabaatee as keessaa nagaadhaan bahu. Inni amma kana booda haala kanaan jiraachuu isaarra gara magaalaatti deebi'ee mana yaalaallee osoo deemee carraa yaalamuu argate baay'ee tokko namatti tola. Maaliif haala kanaan osoo jiru as keessatti jechuudha beelaaf dheebuudhaan isin du'a. Gaara kana keessatti waa tokko argatee wanti inni nyaatu hin jiru. Nuti iyyuu amma jechuudha nama giddiidhuma sagalee ol kaasee dubbataara malee mataan kun illee jechuudha na dhukkubaa jira. Maaliif halkan qorratu sagalee nurraa jijjiira bifa nurraa jijjiira guyyaan aduudha bishaan hin jiru as keessa burqaan bishaan hin jiru wanti nyaatamee dhugamu hin jiru. Kanaaf dirqamumaa nyaataa jira jechuudha. Kanaaf yoo Rabbi nu gargaaree du'aa nu godhaa dawaa kanas itti godhee itti urgeessee ilaala. Wanti jinii ajaa'ibaan mee waan kana fa'aa itti goggodhee ilaala. Yoo Rabbi jedhee yoo Rabbi kanaan ta fayyisee du'aa nu godhaa. Ittuma naannessee jedhani mataa isaa kanatti. Kanuma Rabbi dawaatiif haa godhu waan ittiin si yaalullee hin qabu. Maallaqaan ittiin mana yaalaati geessee si yaalullee hin qabu. Egaan kunoo kanuma irratti goggodhiitii irratti qara'inaan jedhani. Kunoo dawaa sanatti godheera inshaallah. Kanarraa kan hafe immoo quraanumaan itti babbanee aga tokko itti sassagaleessa. أين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام